Assalamualaikum. Kana batu anga paguta tan abetiko kana wako tata wako kana mo hawa ko taharako ya biya wana yakembeko muchanko ugadi pesa mala wantu balla sinjuru kafa mi pesa tawa na gefa be ugayambe ko dumbete kerbe sati ajcha sandage wanu yake wanu ko na mat wantu sintaradu abda yedu bedde wana fodun karu mucako dabera wantu sunna garastani inni mucako ti akana tidangale akanamle wakana karada wakati wanunua enna muchanko karata us wakatarge tamu nargile wakana karada wakati nawo wakana karada inni mucako ti akanangale tinafe amar wangeran ulfata egan daawwattoota keenya egaa kabajamoo fi jaalatamoo akkuma ilaaltanii agartan sanitti kan haasawa keessa osoo dubbatoo akkatti haasawu dadhabee abbaa gootichaati ilmoon haati ilmoon si akka malatti yoo irraa duute hundi keenyaa ni beekna maalayyaa gooticha kanaa abbaansaa haasawa keessa waan haasawa wallaalee imimmaan dhangalaase abshir jennaan nuti sabbaa haa caaluu hundeessaatiin dhiigni haa caaluu hundeessaa kan keessaafuu guyyoota lamaan kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti konkolaataa isaa keessatti akkasitti dhangalee hafe sun abshir dachaadhaan gumaansaa haffalama Oromoon duruu diinni ilmaansaa yoo dura ajjeese gumaadhaan kafalatamu dhiigaan baasa Oromoon kana aadaaf qaba Haacaaluu Hundeessaa Untis gaa keessaafuu karaalee garaagaraatiin silaatamsaasa kana isin biraan ni geenya garuu hin danda'amu biyya keessaa uggurri hamaan kaamee waan jiruuf keessaafuu wantoota akka biyyarraa kallattiin dabarsuu waan hin danda'amneef gaa OBN irraa fudhannee jirra haaluma kanaan gaa isin biraan gaati gaa yaada takka takkaas isiniif ibsaa kan waliin turru taha Oromoonni yeroo ammaa keessaafuu odeeffannoon garaagaraa akka nu gahaa jirutti guyyaa irraa kanallee jechuudha hiriirri kutaalee Oromiyaa hunda keessatti bifa addaatiin gaggeeffamaa jira neetwoorkiin intarneetii bilbilis cufamee jira keessaafuu har'aan tanafaa bilbilii cufamee jira ammas namootan keessaafuu odeeffannoon akka nu geetti Aamboo bikka istaadiyeemii iddoo inni sirni awwaalchaatti qopheeffame kanatti nama muraasa qofa namootan muraasa khaadiree keessaafuu nafxanyootaati akkuma ilaaltanii agartan namoota muraasa jechuudha keessaafuu gaa Oromoonni tokko tokko warroottan waahilan Haacaaluutis osoo isaan dhoorganii akka seenan kan agarsiisudha. Saniif gaa daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamaa tamsaasni kallattii ammallee akkuma itti fufeetti jira. Maarshi baandiidhaan dabaluutti argamanii. Saniif gaa sagalee miidiyaa
sagalee miidiyaa ukkaamsuu isin dhageessuu diddaa fi gaa yaada takka irratti haasawaa isin dhageessaa jirra. Saniif gaa haala kanaan sirni awwaalcha Haacaaluu Hundeessaa namoonni baay'een akkuma ilaaltanii agartan kanatti gadda karaalee garagaraan tiin ibsachaatii jiranii. Hedduu waan nama gaddisiisu Haacaaluu Hundeessaa duuti isaa Oromoo akka gar takka dhuftee Oromoon akka hirribaa dammeetu goote jechuudha. Duuti gootaa bilisummaadhaaf bilisummaa Oromootiif illee akka namni Oromoon karaa bilisummaatti tarkaanfattu nama gooti. Saniif gaa Oromoon goota kana yeroo dhabduu namu gaa gadda cimaan akkuma itti dhaga'ametti garuu Oromoon garuu arra dammeexee jirti. Dammeeqinsa isii kana haala kanaan itti fufuu qabdiidha. Gaa daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamoo gaa sirni awwaalchaa kana fakkaata. Ammallee gaa iddoo jirtanii nufaana turtii gaarii isin jenna gaa sagalee isin dhageessifna gaa sagalee miidiyaa keessaafuu diinaa isin dhageessuu hin barbaanne. Haala kanaan gaa uummanni gadda isaanii kaan ni booyaa kaan gadda adda addaa keessa jira mee daawwadha.